ስሞት ጌጤ ሆኖኝ አምሬያለሁ ድብዝዝ የነበርኩ ደምቄያለሁ ስሞት መናፈሻ ነው ስፍራዬ ለሩሄም ቀለብ ነው ለገላዬ አንቱን ከረሒሙ ተሸልሜ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم نجاجفتني وردت هي جالتهم فبجم وكم جرتم فيا كيسني على من نسانا من كيسن دلقا في أموال فكات سنجانا بربريد الحمد لله إيكا اتيانسون أكو مارجا جرتن كنا رنتن دريان كبادي في دريا شيتا جتشودا دريا كان سونتاني دريا شيتا شاربي وجين واو ما شاء الله سنجا يدتا كبابريدني شاربي وانتنا والله بايتا كبابريد درونا كانت تهنجرو أمانتنا شاربين ديزاينين كان نتي في جرا هاروا جتشودا نموني بربادن اوردري godhachuu dandeettani eegaa yeroo kamuu amma dhiisa duraan malee waan babbareedaa isiniin gaha amma immoo hojii kiyya eegata immoo waan babbareedaa gizee fide isin biraan gaha jechuudha TikTokii qofa irratti osoo hin taane kanaafuu as keessaa filadhaa maashaallah waan diimaan jaaladhu garuu diimaan kun hedduu takka bareeda eegaa shaarbiiwwan kun wanni inni natti toleen keessaa onni isaa kun farxiini miti yookaan waan irraa luqqoo waan irraa bahu miti kirriin hojjetame irratti diizaayinii ababoo kun jechuudha kan irraa bahu miti maashaallah hundi keessanuu ofii keessanii ordarii godhadhaa isiniin ja'a hedduu takka namatti tola gizee gadi bahanillee ni miidhagaa jechuudha diizaayiniin isaa shaarbiiwwan kana hundi isaatu hedduu babbareedu hundaafuu namni waan jaalattan as keessaa qabaatan suuraa kaastanii natti ergitan yoo na biraa dhumatu baate jechuudha gizeen itti yaaddanii warroonni meeshaa ordarii godhatan warri meeshaa shaarbiiwwan kana shiita hojii kana osoo hin ta'in ka duraanillee nuukaa jettan maallaqa ergaa isin jaa hordoftoota kiyyaa kanammoo hundi keessanuu bitachuu hin dagatin alaamaa sadii lama fa'aa waaw maashaallah maaliif akka diriyaatii miti gatiin isaa bareedaadha diriyaa shiitaati diriyaa kaanii miti waaw tanallee ilaala hedduu mimmiidhaganii jechuudha bakka kam uffatanii gizee deemtan namaatti tolu qalalli ka jedhe shaarbiin isaan hundaatu jechuudha diizaayiniin isaallee bareeda immoo ka irraa ba'u ka irraa luqqa'u miti jechuudha diizaayiniiwwan isaanii kunniin ufumaa uffata isaatiin kirrii isaatiin kan dalagameedha kanaafuu namoonni jaalattan yoo jiraattan lakkoofsa kiyya asirra isinii kaayaa gara dhumaatitti kanaafuu hordoftoota kiyyaa lakkoofsa kiyya achirraa fudhattanii karaa WhatsAppiitiin imootiin dubbisuu dandeettanii namoonni dura waan bira kaa'atan immoo maallaqa ergadhaa isin jaa namoonni immoo meeshaa bira qabdan piliis narraa fudhaa wallahi bakka hin qabu laala uffata kan amma cinaa isaa hin sirreessine agartanii hedduu babbareeda jira shaarbiin anam markaatti qabadhe gurraattiin tun bifa sadii hin qabdi diriyaa wajjin jechuudha kan lafatti qopheessisan malee tun gurraatti'a bakka uffata hedduu jira kan hin sirreessine san akka isin argitaniif tarii namni barbaadoo jiraate tun pinki'a diriyaa isii wajjin maashaallah isin jaa hordoftoota kiyya kan sirreessin hedduu jira sirraa allafa kanatti ka sirreessi akka isin yoo barbaadan ka jaalattan keessan nutti ergitanii fi jechuudha waaw maashaallah diizaayinii shaarbiin tun garuu diqqoo haphiidha malee diizaayinii isii hedduu takka bareeda ta dura isinitti agarsiisan irra diqqoo isii adda jechuudha tuni diizaayinii irra jiru bareeda garuu jalaan wanni uffachuun isin barbaachisa jechuudha andar ijaaba jalaan ka uffatan sana agartanii didiqqoo shaarbii jalaan matatti ta godhatan san jechuudha koofiyaa didiqqoo shiita jalaan gizee shiita uffatan shaarbii akkana uffatan matatti godhatan jalaan isa isin barbaachisa kunniin diizaayiniin kun diqqoo ni haaphata qaama isinitti agarsiisaa jiru kunniin kuwwan garuu ka gamanatti sirreesse hundi isaatu shaarbiin isaa taanirraa adda jechuudha kanaaf namoonni barbaadan yoo jiraatan asirraa suuraa kaastanii natti ergitanii kara keessaatti dhiifamaa kara keessaatti na dubbistanii jechuudha hordoftoota kiyyaa maashaallah tabaarakallaa hedduu babbareeda kan as keessaa anis uffadhee isinitti agarsiisa kan jaaladhe as keessaa jechuudha hordoftoota kiyyaa maaliif waan muufii jaalattan tokko nama gizee argisiistan bareedaadha sunillee ni bareedde gartanii baay'ee takka bareeddi maashaallah shaarbiin isaa shigii keessaan baane kaawwan akka isin sirriitti argitaniif shigii keessaa baase jechuudha laala maashaallah hin bareeddu hundi isaatu ni babbareeda shaarbiin kun wanta irraa luqqa wanta irraa bahu hin jiru ka garmallee lo'uu miti jiddu galeessa jechuudha hordoftoota kiyya ka lo'uu san garmalee badaa lo'uu sanii miti shaakarraa diizaayinii immoo ufuma isaati jechuudha diizaayinii isaa maashaallah ufuma isaati irra jira malee wanta calleen irra jiru ka irraa buqqa'u hin jiru jechuudha hordoftoota kiyya araa xarzii irraa ka qabu diqqoo diimaa kana dabalataan qaba innis foormii makaawwanii ta'e xarzira diqqoo diimaa bilicicii qaba diimaan kun kuwwan akkuma argaa jirtan tana caafirratti qabdi malee baay'ee hin qabdu maashaallah kunillee hodhaa isaati ka irraa bahu hin jiru jechuudha uffata kanneen keessa maashaallah jecha egaa akka isinitti tole abdiin qaba warroonni viidiyoo kiyya laayikii sheerii godhaa jirtan ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladha isin kaawwaja hunda keessanuu jechuudha
umrii naaf dheeradha. Orderillee godhadha isin jaa shiita kanneen hundi keessanuu orderii godhatu hin dagatina hedduu babbareeda. Halluun isaallee ni babbareeda carqoomni isaallee maashaallaadha isinin jaa hordoftoota kiyya namoonni barbaadan gara keessaatiin lakkoofsa kiyya afaanillee ni isinitti hima duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa imootii waasaappiitiin kana qofaa miti meeshaalee mana keessallee barbaadan diriyaallee ni jira diriyaa namoonni barbaadan ni jira jechuudha akkuma tama sadarkaa isaatiin ni jira kanneen waan taakoo haarawaa dhufe bakka hedduutu akkasinitti himuuf hin jarjara isinitti agarsiisuuf jechuudha hordoftoota kiyyaa waanuma jaaladhee fi shiinni isaallee hedduu babbareeda. Halluun isaa hundi isaatu ka filadhu ima bareeda jechuudha wallahi akka kiyyatti ka filannoo beeku haga danda'e takkaan ima filadha waan hundaraa akkana isin ja'oonni biraammoo namoonni engadda mangorqoraa sannuu fidi jettanii akkuma dura isin himesanii takka isin argamtu takka lama bituun hin argamtu jechuudha kanaafuu 12 isiniif dhaan akka tasa argee nagaadeetti harkarratti gaafa Finfinnee deeme kanaafuu akka anallee deddeebisaa naaf hin taane hundi keessan namni barbaadan namni 12 jechuudha video san jalaqaatiin barreessa namoonni mangorqoraa dheengaddaa san jaalattan nama 4-5 keessan dubbise nama 12 gaafa guute kaartoonii tokko isinii fida jechuudha namoonni meeshaa bitattan mangorqoraan sun maashaallaadha haala turiinsa isii hin beeku san video irratti isinitti himee jira kanaafuu gara keessaatiin video san jalaqaatiin barreessa namni mangorqoraa san nagaafattan gara keessaatiin jechuudha yoo nama 12 guute kaartoonii isinii ajajaa jechuudha hordoftoota kiyyaa Finfinneerraa egaa akkasinitti tole abdiin qabaa diriyaawwan kun hundi keessanuu orderii godhachuu hin dagatina tunis boorii tunis baay'ee akka bareeddi hundumtuu ni bareeda jechuudha dhugaa dubbachuu fi haga tokko akkanatti sirreessee kan isinitti agarsiisaa jiruuf akka isin sirriitti argitanii fi yookaan akka isinitti mul'atuu fi kan akkanatti hin sirraa'in illee halluun babbareedni jira kun amma piinkiidha maashaallah tabaarakallaa agartanii gurraattiin tunis ni jirti tajalaa suni halluu biraatiinis ni jirti jechuudha hordoftoota kiyyaa egaa namoonni barbaadan dubbisuu hin dagatanii meeshaalee mana keessallee namoonni barbaadan jechuudha waaw maashaallah shiitii qofas namoonni barbaadan 450 shiitiin tokko gatiin isaa baay'ee akka bareedaadha baay'een keessan kennaa namaaf kennina akkasumatti shiita bittinii barbaadna warri jettanii baa'attanii kanaafuu wal keessa gootanii kanneen irraallee fudhachuu dandeettanii ofii keessanii garuu fudhadhaa shiita kanneen diriyaa kanneen jechuudha baay'ee akka bareeda waan ta'eef shiinillee ni jira jechuudha baa'oonillee darbannollee akka fedhii keessanitti na biratti ni argattanii inni biraammoo maa inni kana gaafattan uffata shamarranii biinxisiisaa sadarkaa qaba 600 irraa kaasee 700 600 800 jira 500 illee jira jechuudha ka'umsi biinxisiisaa meetirii takkaa jechuudha garuu uffanni wal taraa akkasitti hubadha egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata ture akkasinitti tole abdiin qaba viidiyoo biraatiin inshallah walitti deebina hanga situundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa tura isin jaaladha isin kabaja halluu barbaadanii filattanii natti erguu dandeettan jechuudha diriyaawwan kanneen egaa halkan gaarii isiniif haa ta'u hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa nagahaan naa bulaa baay baay